anaa dhufuu baga nagaan gara maatii keenyaa chaanaalii dhuftanii warri adda dhufaa jirtanii viidiyoo babbareedaa nyaata mi'aa arguuf adda dhuftanii follow subscribe like nu gochuudhaan maatii keenya ta'a. Adda nyaata aadaa keessaa tokko kan ta'e muraa foonii akkamitti akka mi'eeffamee nyaatamu kan isin agarsiisu ta'a. Amma wantootuma hojiif nu barbaachisan isinitti agarsiisna. Baay'ee mi'aa, baay'ee bareedaa, muruuf hin deemtaniyyuu mooqamaan fudhataatiin nyaattanii nyaata baay'ee mi'aawu na hordofaa, na faana turaa, wantoota nu barbaachisu isinitti agarsiisa. Foon diimaa nu barbaachisaa barbaree fi mi'eessituu adda addaatiin walitti waammannuuf foon diimaa akkanatti kukkunnee qopheeffannaa akka muruufis nu rakkifne jechoo. Akkuma foon muraa diimaa san ta'eeti kana murree qopheessinaa kan albeen qopheeffatanii garaagarummaa guddaan qabu. Mixmixaa, barbaree xiqqoo, kororimaa, dhadhaa, qullubbii daakkamee bifa lamaan qopheessa foon kana. Amma garuma hojii deemnaa duraan dursinee irra kaa'annaa waan itti mi'eessinu guddisee oo'uu hin qabu qabaa ilaallaa. Akkuma kitfoo san jechoo waan itti mi'eessinu san qabaa wanti ilaalluuf baay'ee oo'uu hin qabu. Yoo guddisee oo'e nu jalaa waddama foon. Kanaaf akkuma dhadhaa basu xiqqoo dhadhaa irra yaa'u ta'uu qaba oo'ee akkas ilaallee kaanee dhadhaa keenya itti buufnaa. Achiin booda barbaree xiqqoo buufna mixmixaa osoo hin taane jechoo. Achi mixmixaa itti aansinee buufnaa. Kororimaallee itti buufannaa. Kun isa duraati jechoo bifa lamaan hojjedhaa. Soogidda keenya itti buufnee kaanee waliin geenna duraan. Ibidda maqamaaf malee kun argaa jirtanii baay'ee oo'u. Maaliif foon keenya dheedhii ta'uu dhiisee waddama jechuu akka waddamu barbaachisu suuta jennee oo'ifnee akkuma asirratti mul'atu kanaan achiin booda foon keenya itti buufannee waliin geennaa jechoo. Nyaata baay'ee mi'aawu, nyaata baay'ee namatti tolu. Bifa lamaan wanti isinitti agarsiisnee tokko ka qullubbii daakkamee qabu sun illee baay'ee mi'aa wanti bifa lama godheef garaagarummaan isaa kun qullubbii daakkamee hin qabu. Kun ammoo mixmixaa barbaree kororimaa mi'eessituu adda addaatiin mi'aayeera. Kun ammoo kan mittaan qullubbii daakkamee qaba jechoo. Dhadhabni isaa baay'ee namatti tola. Hojjedhaatii ilaalaa yoo nyaattan garaagarummaa isinitti mul'ataa yuunninu afaan keessatti mi'aa. Ani ammoo baay'ee isa kana guddisee jaaladha. Namni foon dheedhii nyaachuuf jaalatu sisteemuma asirratti an hojjetaaru kanaanii barbaree qimamii mi'eessituu garagaraa guutanii kafeetan qullubbii daakkameetti mattanii akkana mi'eeffattanii mana keessanii dharraa foon dheedhii nyaachuu dandeettanii. Baay'ee namatti mi'aa jechoo. Namni gariin foon biyyanaa dheedhiin namatti hin tolu homaa'uma jedhan. Garuu yoos akka an hojjetaaru kanaan hojjetame baay'ee jaalattanii hojjedhaatii mana keessanitti ilaalaa. Koomentii jala kanatti nuuf kaayaa. Waan nyaadhee argee fi akka itti mi'aawu dhugaa baay'ee jaalattanii. Ka qullubbii sanitti kun amma foon keenya makaa jirraa. Baay'ee tokko namatti tola dhugaa dhadhabni isaa dhadhama addaati. Kaan asirra isinitti mucaalaa mee isin mana keessanitti hojjedhaatii ilaalaa. Qopheessineetiin walitti deebinaa nyaata baay'ee mi'aawu. Waan na faana turtaniif, waan na hordofaa jirtaniif, waan maatii keenya taataniif baay'ee galatoomaa baay'ee isin jaalanna jedhaa. Torbaan nyaata babbareedoo nyaata mimmi'aa nyaatuma aadaa kana qabadhee isinii dhiyaadhaa. Torbaan gaarii isiniin jechaa akkamitti akka qophaa'uuf akka dhiyaatu asumaan isinitti agarsiisaa. An nagaatti isiniin jedhaa galatoomaa. Baay'ee.